Jirtu hordoftoota keenyaa haga ammaatti viidiyoodhaanii bara ol kaafamuu biyya keenyaa mul'ata jedhu isiniif dhiyeessaa turuun koo yaadatamaa. Har'a immoo luba bal'inaa saarkaa biraa gorsa mul'atichaan wal qabamee kenname isiniif dhiyeessaa. Inni kan biraan gaafa hundumaa akkan isinitti dubbadhu kadhachuu hin dagatinaa. Raawwii mul'atichaa hordofuu hin dagatinaa. YouTube chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Ittiin fufa gorsicha dubbisu. Yaa nama kitaaba kana dubbistu. Ergaa kitaaba kana keessatti ibsamee waan lubni bal'inaan jedhan asii gaditti ibsamee jira. Ergicha yaada qajeelaa fi qalbii hubannaatiin ilaaluuf waan nu gargaaruuf gorsa abbaa mul'atichaa qalbiidhaan akka hordofnu hawwii kooti. Gorsichis kunoo. Kitaaba kana keessatti ergaan biyya Itoophiyaaf dhufee ergaa nama biyyattii hundumaa ilaallatudha. Itoophiyaa irra darbee Afrikaas waan ga'uuf raawwii isaa Afrikaanonnis hordofuu qabu. Duraan dursee akkuman ibsuu yaalee ergichi kan ergamee qomoo amantii fi sadarkaa barnootaan adda baasee waan hin taaneef sabni hundii Amaarrii, Oromoon, Tigireen, Guraageen, Somaaleen akkasumas uummattoonni kibbaa fi uummattoonni biroo akka hubatan gorsaa. Ortodoksiin, Pirootestaantiin, Kaatolikiin, Islaamnii fi Waaqeffataan akkasumas kan amantii hin qabnes ergicha akka yaada qajeelaan hordofuu nan gorsa. Waaqayyoo kaartaa Itoophiyaa natti argisiisuun waa'ee Itoophiyaa natti hime malee qomoodhaan yookaan gosaan addaan hin baasne. Fayyina uummata gadadoo keessa jiruu natti hime malee qomoo wal qoradhaa naan hin jenne. Waaqayyoo dhala namaa caalaa uumama ofitti aansee hin qabu. Gara fuula duraattis hin jiraatu. Dhala namaaf jecha ajaa'iba hin hojjenne hin qabu. Kanaan waliin wal qabsiisee maqaa isaatiif jecha baroota keessatti waan haaraa akka hojjechaa ture kitaabni qulqulluun keenya dhugaa baatudha. Baroota darban keessatti sababa warra filatee wanta dinqii hojjeteera. Wantoonni qabatamaa ta'an waan hin fakkaanne irraa uumee qabatamaa taasiseera. Nu ajaa'ibsiiseeras. Wantoota hin danda'amne hojjechuun du'aa kaasuun jiraachiseera. Abjuu wanta fakkaatu waan harkaan hin qabamne waan irraanfatamee ifatti baaseera. Ammas waan haaraa ni mul'isa. Jireenyi isaa owwaala keessa kan ta'e kaasee jiraachisuu ni danda'a. Sagaleen isaa jiraataa waan ta'eef amanamaadha. Wanta ta'u ibsuun dhufuuf isa jirus dursee mul'isuun amala isaa waan ta'eef Waaqayyo ijoollee isaaf abdii kenna malee yoomuu gowwoomsaa dubbatee hin beeku. Kanaafuu waa'ee Itoophiyaa mul'ata dhufe hordofaa. Waaqayyo Waaqni keenya waan haaraa fi ajaa'ibaa gochuu Waaqa danda'uu ta'uusaa amannee dinqii hojii isaa ilaaluuf qophaa'aa. Dhugaa Waaqayyoo waa'ee Itoophiyaa dubbatee haala ammaa waliin yoo wal bira qabamee ilaalame raawwatee dukkanaa'aadha. Bara kuma hedduu keessatti iyyuu waan jijjiiramtu waan yaadatamtus hin fakkaattu. Garuu maqaa isaatiif jedhee Itoophiyaa yaadachuu kan barbaade Waaqayyoodha. Har'aa eegaltanii abdii fi amantiin yoo eegdan ni raawwata. Hin turus. Kan inni hojjetu isa jedhes raawwachuuf namoota dammaqsuun ta'uunsaa jala muramee beekamuu qaba. Raajii Hisqeel boqonnaa 37 yommuu dubbistan lafee dhiibuu keessa tamsa'ee fi Hisqeelitti kan argisiise akka inni raajii itti dubbatu kan godhe
lafeenis wal qabatee ribuu akka biqilchuu, foon akka uffatu, gogaa akka baafatu, hafuurriif lubbuu horatanii akka jiraatan kan taasisee Waaqayyo ta'uusaa hubachuu qabna. Waaqni dinqii hojjetu kun Itoophiyaas yaadachuu barbaadeera. Amanuu fi fudhachuun qooda keenya ta'uu hin danda'u yoo jenneyyuu raawwatamuun isaa hin hafu. Garuu galataan fuula Waaqayyoo dhaabachuuf hordofuun barbaachisaadha. Nama foonii irra keessa ilaaluuf dubbichi baay'ee rakkisaa fi wanta hin danda'amnedha. Waaqayyoof garuu ni danda'ama. Hundumaa danda'uun isaa dhaloota kana gidduutti ni mul'ata. Kan bittinnaa'ee walitti qabuuf lafeef lubbuu kennuu inni danda'u Waaqayyoo dubbatee biyya keenya ni fayyisa. Erga hojjettoota isaa taasisee biyya lafaa irra nu kaa'ee gara fuula duraatti waan ta'u erga nutti argisiisuu jaallatee ergama nutti kenname raawwachuun dirqama keenya ta'a. Ermiyaas boqonnaa 1:7-10 irratti Waaqayyoo Ermiyaasiin akkana ittiin jedhe, gara ani itti si ergu hundumaa dhaqi. Wanta ani si abboome hundumaas godhi malee ani mucaadhaa hin jedhin. Ani si oolchuudhaaf si wajjinan jira hoo? Ati isaan duratti hin sodaatin. Ergasii Waaqayyo hiixatee harka isaa afaan isaatti buusee, kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa nan ka'aa. Ilaa akka ati buqqistuuf, akka ati diigduuf, akka ati balleessituuf, akka ati garagalchituuf, akka ati ijaartuuf, akka dhaabduufis ani har'a saba irratti, mootummaa irratti aboosiif kenneeraa jedheen. Ermiyaas ergaa Waaqayyo biraa fuudhee dabarsuuf ija jabummaan ni bahe. Anis waggoota 3 walakkaa callisee turuun humnan Gooftaa fi jajjabeessuu namoota hedduu biraa argadheen dabarsuuf danda'eera. Namni fudhachuu baatus ergichi kan Waaqayyoo waan ta'eef dhugaadha. Dhugaa kana yoo hordofnee firiisaa nyaachuuf carraa ni arganna. Mul'atichi abjuu xibaara yookaan fedhii foon namaa miti. Minaaba hirribaan dhufes miti. Kanaafuu hordofaa. Qabxiilee kanatti aananii jiranis haalaan xiinxalaa. 1. Waaqayyo gowwaa ogeessa isa waa'ee hin baafne kan waa'ee baasu godhee itti fayyadameera. Ceepha'uu, tuffachuu fi qoosuu irraa of eeggadhaatii qalbiin ergicha hordofaa. 2. Dhugummaa ergichaa mirkaneeffachuuf kadhannaadhaan hordofaa. 3. Ergaa kenname kanaa ergaa tajaajiltootaa haala yeroo sabaa himaa akkasumas wantoota raawwachaa jiran waliin wal qabsiisaatii ilaalaa. Hanga ajaa'ibsiifamtanitti Waaqayyoo isinitti mul'ata. Haala baraatii fi yeroo qo'adhaa. Sammuu keessan bal'isaatii ilaalaa. Ergichi erga natti mul'atee kaasee wanta qabatamaa hedduun raawwatameera. Kaan immoo gara raawwiitti deemaa jiru. Fakkeenyaaf ibsaa fi bilbilli baadiyyaa naannoo qotee bulaatti galfamuu, hojiin daandiiwwanii babal'achuu, jal'isii hedduun hojii irra jiraachuu, xiyyaarri guddaan eerpaas jedhamu biyya keenya keessa qubachuusaa, waggoota 10 jalqabaa keessatti okkorri jeequmsii waldhabdeen siyaasaa wantoota raawwatamaa jiranidha. Biyyoota ollaa wajjin humna ibsaa gurguruuf waliigalteen mallattaa'uu. Barkumee kanatti tokkoon lammiilee biyyattii akka muka 2 dhaabu labsiin darbuu.
naannoo biyyattii hundaatti wantoota Waaqayyo raawwachaa jiru isinimtuu ergaa isaa ilaaltanii dhugaa ni baatu. Kanaafuu isinis arguu akka dandeessaniif Waaqayyo ija keessan haa banu. Barri uummanni keenya itti fayyuu dhufaa waan jiruuf booddeetti hafummaa ammaa ilaaltanii homtuu ta'aa hin jiru hin jedhina. Lafti, tulloonni, dhiibuunii fi lageen keenya hundi ni eebbifamu. Haalli teessuma lafaa, qilleensi isaas ni fayyifamu. Bu'aa ba'iin hundi ni jijjiirama, ni fayya, ni misooma. Barri kadhaa, kajeellaa, dhibaa'ummaa fi godaansa uummata keenyaa ni raawwata. Xumuraas ni argata. Wal waraanuun, wallaalummaan, beellii, hinaaffaan, of tuulummaan, goomannaan bakka qabatee jiru bakka gadhiisa. Kan tuffataman ulfina ni argatu. Kan gataman ni yaadatamu. Dhiiga namaan warri durooman ni yeellasifamu. Haalliif yeroon ni jijjiirama. Garbichi gooftaa ta'a. Sammuun namaa dammaqaa jireenya hafuuraas gara tasgabbii fi firii godhachuutti ni dhufa. Hojiin wangeelaa biyya keessaa fi biyya alaatti Itoophiyaanotaan ni geggeeffama. Bara sochii hafuuraa lammaffaas ni ta'a. Hojii wangeelaa fi kan dibamtan qophaa'aa. Walumaa galatti haalli hojii barnootaa, haalli qilleensaa, haalli jireenyaa, amantiin bilchaachuun giddiramsatuun mul'ata. Kanaafuu mataa keessan irratti amma dammaqaa. Hojii keessan irratti amma dammaqaa. Amantii keessaniin amma dammaqaa. Wanta ta'e hordofuuf yaadannoo qabadhaa. Xiinxalaa. Kan hin raawwatamin eegaa. Utuu hin nuffin xiinxalaa. Kadhannaa addaan hin kutinaa. Raawwii ergaa kanaa saffisuu yookaan tursuu kan danda'amu haala keenyaan ta'uu hin dagatinaa. Seera ba'uu akka dubbistan sin gorsa. Ammeenyi hojii keenyaa fi ajajamuu diduun keenya raawwii mul'atichaa tursuu akka danda'u isin yaadachiisuun barbaada. Of qopheessu keenyaan kadhannaan sagalee isaaf ajajamuu fi qulqullummaan deddeebi'uu keenyaan yerichi gabaabbachuu danda'a. Garuu nutu arguu dhaba malee maal ta'us qophii dhabuun keenya yaada Waaqayyoo karaatti hin hambisu. Raawwii mul'atichaas hin dhorku. Kun gorsa abbaan mul'atichaa lubni bal'inaan kennanidha. Yaa hordoftoota miidiyaa keenyaa, mul'ata bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhu lubni bal'inaan biyya Itoophiyaaf dubbatan Waaqayyo biraa fuudhanii ergaa isaan kennan kutaalee garaa garaatti qonnee isiniif dhiyeessaa turuun keenya yaadatama. Yoo namni akka carraa kutaalee darban utuu ilaalin kutaa kana qofa dhaggeeffatte ta'e kutaalee darban ol deebitee ilaalii biyya keenyaaf kadhadhu. Jireenya qophaa'ummaa mul'aticha raawwachiisuu danda'u qabaadhu. Namoota kan biraallee kakaasii YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun dagatinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.